Eekkamsi Waaqayyo malee jiraachuu fi jallina namoota hundumaa irratti Waaqa irraa hin mul'ata. Isaanoo jallina isaaniitiin dhugaa gadi nukkaamsu. Waa'ee Waaqayyootiif beekuun kan namaaf danda'amu isaaniif hubatamaadha. Kanas Waaqayyo ofii isaa isaanitti hubachiiseera. Bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara baraa, waaqummaan isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifatamee yaadatti argamuu hin danda'a. Kanaafis waan itti qabatan hin qaban. Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti ulfina hin laanneef galatas isaaf hin galchine. Garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an. Sammuun isaanii inni duudaanis hin dukkaneeffame. Ogeessota otuma ofiin jedhanii gowwooman. Ulfina Waaqayyoo isa hin duune bifa namaa isa duutti, bifa simbirrootaatti, bifa bineensa miila afuriitti, bifa warra lafarra munyuuqaniitti jijjiirratanii. Kanaaf Waaqayyo kajeellaa garaa isaaniittiin xuraa'ummaatti walii isaanii gidduutti dhagna isaanii salphisuutti dabarsee isaan kennee jedha. Itti fufnee ilaalla. Eekkamsa Waaqayyoo jalaa oolu. Eekkamsi Waaqayyoo maaliini kan jedhu beekuu danda'u nurra jira. Waaqayyo Waaqa araara qabeessa, Waaqa jaalalaati, Waaqa dhiifamaati. Akkuma jedhamee beekame Waaqayyo eekkamutti hin ariifatu, balleessutti hin ariifatu, araaratti garuu hin ariifata. Akkuma jedhame gooftaan keenya yoo Waaqa jaalalaa ta'eyyuu, yoo Waaqa dhiifamaa ta'eyyuu Waaqa dheekkamudha, Waaqa adabudha. Sa balleesse, sa karaarraa maqe, sa dubbii isaa dhaga'uu dide Waaqa dheekkamee nama balleessuu danda'udha. Eekkamsi Waaqayyoo waan lama of keessaa qaba. Tokko, yeroo nutti dheekkamu warri kaan irraa baratanii yookiin inni itti dheekkamame sun baratee gara Waaqayyootti akka deebi'uuf Waaqayyo hin dheekkama. Sinis daa'imma keessanitti hin dheekkamtu, olaa keessanitti hin dheekkamtu. Haa baduuf aadu'uuf miti. Yeroo tokko jechuudha dheekkamsi akka kanaa jira. Dheekkamsi inni lammaffaan garuu dheekkamsa badii jedhama. Dheekkamsa Waaqarraa adda ba'anii jiraachuu. Dheekkamsi kun namarratti ta'a, uumama irratti ta'a, qilleensa irratti ta'a, dachee irratti ta'a. Kanaaf wanti Waaqayyoon dheekkamsiisu maalinni? Amanaan Waaqayyoon waan dheekkamsiisu hojjechaa jira moo Waaqayyoon waan gammachiisu hojjechaa jira kan jedhu wajjin baranna. Waaqayyo Waaqa jaalalaa akkuma ta'e Waaqa dheekkamsaa akka ta'e dagachuu danda'u nurra jiru. Egaa maaltu Waaqayyoon dheekkamsiisa? Kallattumaan dafeen deema. Maaltu Waaqayyoon dheekkamsiisa? Tokkoffaa Waaqayyoon malee jiraachuu namaatu Waaqayyoon dheekkamsiisa. Roomaa boqonnaa 1:18 irra jira. Dheekkamsi Waaqayyoo warra Waaqayyo malee jiraatan irratti dhufeedha. Dachee kanarra warri Waaqa malee jiraatan jiru. Waaqa kan hin beekne, uumaa isaanii kan hin beekne, kan hin sodaanne, kan hin waaqeffanne, kan hin ulfeessine dachee kanarra baay'eedha. Tarii isin akka godina keenyaatti, akka biyya keenyatti duwwaa laaluu dandeessu. Addunyaa kanarra warri Waaqa malee jiraatan jiru. Isaan Waaqayyoon jiru, seexanni hin jiru kan jedhan jiru jechuudha dachee kanarra. Garuu Waaqayyo jiraachuusaa sammuu isaanii ragaatti ba'a. Uumamni ragaatti ba'a. Jiraachuu Waaqayyo warri Waaqayyo hin jiru jedhan Waaqayyo sagame. Waaqayyo jiraachuudhuma isaayyuu ragaa ba'aa jiru, afaaniin hin jiru jechaa jiru malee. Kanaaf Waaqayyo warra isa malee jiraatan irratti firdii fida. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15 dhaqxanii ilaaltan kutaa sana keessatti Yesuus anaa ala waa tokkollee gochuu hin dandeessan jedheen bartoota isaan. Namni Waaqayyoon ala jiraatu, Waaqayyoof kan hin bitamne, Waaqayyoo kan hin waaqessine, uumaa isaa bara dargaggummaa isaatti kan hin yaadan, bara jiraatu keessatti iddoo kan hin kennineef Waaqayyoo akka itti dheekkamu isa taasisa. Kanaaf maaltu Waaqayyoon dheekkamsiisa? Waaqayyo malee jiraachuu. Namoonni bara Nohi jiraate keessa Waaqa malee jiraachuu jalqaban. Akka garaa isaaniitti, akka fedhii isaaniitti waan jiraachuu jalqabaniif Waaqayyo bishaan dheekkamsaa irratti fide jedha.
Garuu Nohi dhaloota sana keessa Waaqa wajjin nama jiraate. Karaa Waaqayyoo irra nama deddeebi'e. Kana jechuun warri akka Nohi hin jiran namni baay'een. Waaqa malee warra deddeebi'an. Bara sana keessa baay'inaan waan jiraniif. Kutaadhuman dubbise sana keessatti Waaqayyoon utuma beekanii Waaqayyoof ulfina hin laannee jedha. Ittan dhufa. Warra Waaqayyoon malee deddeebi'an. Isaan akkasitti Waaqayyo warra dheekkamaa jira. Kalees dheekkamaa ture, boruus hin dheekkama. Nama si cinaatti naa garagaliiti Waaqayyo malee jiraachuun hin danda'amu jedhaani. Heeyyee buddeen malee jiraachuun yeroodhaaf hin danda'amu. Uffata malee jiraachuun hin danda'amu. Nama dhabanii jiraachuun hin danda'amu. Mana dhabanii jiraachuun hin danda'amu. Waaqayyoon dhabanii jiraachuun hin danda'amu. Wanti Waaqayyoon dheekkamsiisu namni yoo Waaqayyoon ala ba'e, Waaqayyoon dhiise, Waaqayyo isa kanatti hin dheekkama. Kanaaf namoonni baay'een yaada isaaniitiin Waaqayyoon dhiisaniiru. Jireenya isaaniitiin Waaqayyoon dhiisaniiru. Hojii isaaniitiin Waaqayyoon dhiisaniiru. Kanaaf maaltu Waaqayyoon dheekkamsiisaa jira bara kanas, bara kalees, bara boriis hoo jettan Waaqayyo malee jiraachuun Waaqayyoon namatti horiisisa. Lammaffaa maaltu Waaqayyoon namatti dheekkamsiisa? Jallina hojjechuudha. Barreessa. Jallina hojjechuu. Akkas jedha. Lakkoofsuma 18 dheekkamsi Waaqayyo malee jiraachuu fi jallina namoota hundumaa irratti Waaqarraan mul'ata. Jallina namoota. Jallina hojjechuu namaatu Waaqa dheekkamsiisa. Namni keenya jallina itti fufe moo hin dhiise? Isa kana sinuu beektu. Jallina warra hojjetan irratti dheekkamsatu dhufa jedha dubbiin Waaqayyo. Kanaaf maal gochuu qabna? Jallina irraa deebi'uu qabna. Kiristoos jallina irraa dhaloonni akka deebi'aniif dhufe. Wangeela kan itti lallabuuf dhugaa Waaqayyo abbaa isaa bira jiru kan namootatti himuu dhufeef dhaloonni dukkana irraa gara ifaatti akka deebi'aniif. Kana jechuun sobarraa dhugaa filataniif. Hammeenya irraa gaarummaa akka filataniif. Tuulummaa irraa gad of deebisuu akka filataniif. Kanaaf jallinni hojjechuu namaa Waaqayyoon dheekkamsiisa. Jallinni namaa maaliin? Barreessa. Jallinni namaa maaliin? Tokko dhugaa gadi ukkaamsuudha. Namoonni bara kana dhugaa qabatanii deddeebi'an namoota muraasa. Injiranii miti jiru. Jiru. Amantoonni dhugaan jiru. Hagalgaa'onni dhugaan jiru. Naggaadee dhugaan jiru. Hojjetaa mootummaa dhugaan jiru. Namni hin jiru jenna yeroo tokko tokko. Namni Waaqa jiraatu dhibeeraan maali jira? Namni tokko dogoggore, namni tokko balleesse. Biyyi tokko rakkoo keessa galte, namni hin jiru, biyyi hin jiru, namni uumamni hin jiru jenna. Jira garuu nama keessaa namni Waaqaaf jiraatu jira. Tajaajilaa keessaa tajaajilaa Waaqaaf jiraatu jira. Kanaaf namni garuu bara kaleessaas jallina irra ture, bara har'aas jallina irra jira. Bara taanutti inni isa ta'utti fufa ta'uu hin beeku. Jallinni namaa Waaqayyoon dheekkamsiisaa jira. Jallinni namaa dhugaa ukkaamsuudha. Dhaloonni dhugaadhaan morman jiru waldaa keessa. Jiru biyya keessa. Namoonni dhugaa falman baay'eedha bara kana. Garuu waa tokko isinitti hima. Namoonni dhugaa qaban hin falmamu malee, hin lolamu malee, hin injifataman. Hin dhiibamu, hin kufan. Dhugaan ati qabatte Kiristoos. Dhugichi eenyu dhabeettu? Iyesuusidhaam. Sanuu du'e, sa fannuu fannifame, sa lubbuu isaa nuu laate, sa dhiiga isaa cabse, sa waa'ee keenyaa du'e, sa waa'ee keenyaa du'aa ka'e. Isadha dhugaan. Har'a addunyaan kun dhugaa kana lolaa jiru, dhugaa kana ukkaamsaa jiru. Warri Kiristoosin morman hadabamaa jiru. Warri Kiristoosin fudhanne rukutamaa jiru. Dha'ichi hin beekamnetti ka'aa jira. Har'a keessas alas jiru. Warri antikiraastii jedhaman. Antikiraastii warri jedhaman kun warra Kiristoosin morman jechuudha. Lallaba Kiristoosin, jireenya Kiristoosin kan morman jiru. Fayyina karaa Kiristoos dhufe kan morman. Kiristoos Waaqa miti kan jedhan jiru. Gaafa dhugaan ukkaamamu Waaqayyo hin dheekkama.
Kiristoos dhugaa ta'ee gara namaa dhufe. Gara dhaloota kanaa dhufe. Dhugaa ta'eetu. Hana dhugaan jedhe. Yesuusin ala dhugaan hin jiru. Jallinni guddaan bara kana jiru namni dhugaan hojjechuu dhiisaa jira. Dhugaa guugaa jira. Dhugaa gurgurachaa jira. Dhugaa buddeen micoodhaan geeddarachaa jira. Dhugaa ukkaamsee irra ciisaa jira. Otoo dhugaa dubbachuu qabu dhugaa awwaalaa jira. Dhaloota dhugaa awwaaluu keessaa nama tokko hin taatu. Namoota dhugaa baasee lallabu, namoota dhugaa baasee dubbatu, namoota dhugaan tajaajilu, namoota dhugaan jiraatan teessaa nama tokko si godha Yesuus. Eenyu dhugaan tajaajila jira nama keessaa namni. Eenyu dhugaan Waaqa sodaata jira nama keessaa namni. Eenyu dhugaan raajaa jira raajota gidduudhaa raajiin. Ergaan sii qaba warra dhugaa ukkaamsan miti ati warra dhugaa bakkeetti baasan si godha. Qajeelinni dhugaa si mul'isiisa, dhugaa si dubbachiisa, dhugaan morma si kennisiisa. Dhugaan tokko gaafa isaanii galu of duuba isaanii ilaalle bartoonni. Dhugaadhaaf jedhanii jibbamanii, hidhamanii, reebamanii, hariyatamanii, iddoo dhabanii, otoo maasaa qabanii maasaa isaan irraa hariyataman. Ergaan sinii qaba. Barri kan jallootaa fakkaata. Barri kan warra sobduu fakkaata. Garuu waa tokko sitti himaa. Galgala kee keessa dhugaan si mul'isti. Galgala kee keessa dhugaan jireenya bara baraa si galchiti. Ameen. Dhugaan dheekkamsa si oolcha. Dhugaan ati qabatte dhugaan ati jiraattuuf dheekkamsa jalaa si baraara. Dhaloota dhugaan jiraatan dhabneerra jenna yeroo baay'ee jiru dhoksaa jiru. Dhugaan kan waaqessan jiru. Dhugaan kan Waaqa sodaatan jiru. Isiniif ergaan qaba. Warri dhugaaf jettanii hariyatamaa jirtan Waaqayyo guyyaa dheekkamsaatti godoosaa keessa si kaa'a. Sin argu sin hamaarti sin argu. Warra dhugaa gad ukkaamsan isaan warra jallina hojjetan. Jalloonni dhugaan beekan, dhugaan dubbatan, dhugaaf hin bulan, dhugaan sodaatan. Jalloonni amalli jallootaa dhugaan dubbatan, dhugaaf hin jiraatan, dhugaaf hin mulan. Dhugaa jiruyyuu hin mormu. Dhugaa jiruyyuu haaluu barbaadu, gadi buusuu barbaadu. Jallinni kana caala hin jiru. Dhugaa gad ukkaamsu jedha kinoo lakkoofsumaa 18 irra jira. Jallina isaaniitiin maal godhu? Dhugaa gad ukkaamsudha. Jallinni dhugaa ukkaamsuu caala hin jiru. Dhugaan ukkaamsina. Dhugaaf du'a. Amanaa dhugaa barbaadamaa jira. Hojjetaa dhugaa barbaadamaa jira. Naggaadee dhugaa barbaadamaa jira Waaqa biratti. Kottaa dhugaaf haa bullu. Dhugaan kun Kiristoosidha. Dhugaan mana kee galgalaa sii tolcha. Dhugaan galgala sitti hin dukkaneessu. Har'a yeroof garuu otoo dhugaa qabdu jibbamuu dandeessa. Akka Daani'el boollatti gatamuu dandeessa. Dhugaa otoo qabdu. Dhugaan garuu boollatti kufte keessaa si kaasa malee sin balleessitu. Ameen jetta. Eeyyee. Jallinni namaa maalidha? Waaqayyoon otuma beekanii Waaqayyoof ulfina laachuu dhiisuudha. Dhaloonni baay'ee waa'ee Waaqayyoo beeka. Namnas keessa waa'ee Waaqayyoo wallaalu jireenya yaada. Waan jabaa akka ta'e nuu namatti himna. Biyyatti himna. Waan sodaatamuu akka danda'u sodaatamaa akka ta'e hin barsiifna. Jarreen bara Phaawulos dubbataa ture kuni jira waldaa keessa namni baay'eensaa Waaqayyoon otoo beeku Waaqayyoof ulfina laatu. Wanti Waaqayyoon dheekkamsiisu isa kana tokko. Waaqni Waaqa ta'e otoo iddoo isaa jiru Waaqa iddoo isaa jiruuf kabaja kennuu dadhabu. Maqaa isaaf kabaja kennuu dadhabu. Mana ofirratti ulfina isaa kennuu dadhabu. Bakka baanutti inni baratu bakka baratutti inni nagadu lafa nagadutti maqaa Waaqayyoo ofirratti ulfeessuu dadhabuun Waaqayyoon nutti dheekkamsiisa. Waaqayyoon utuma beekanii Waaqayyoof ulfina laachuu didani. Onqaawonni Waaqa beeku didaniitu seexana filatan. Kanaaf siin mormu. Warri bineensaaf sagadan Waaqayyoon beeku isa dhiisanii uumamaaf sagadan malee. Namni baay'ee Waaqa dhiiseen nama sodaataa jira. Namaaf ulfina laachaa jira. Ulfina Waaqaa malu namaan laatin.
Waaqayyo warra ulfinaa namaaf laatan kana jechuun ulfina waaqayyoo malu fuudhanii namaa kennan adabaa ture. Heroodis namichi jedhamu gaafa jecha wayii dubbatu kuni sagalee namaa miti sagalee waaqaa ta'edhani hin akkaabbadan. Ulfina namni isaa kenne sana fuudhee waaqa fotoo kenneera ta'e hin du'u. Sababii ulfina sana ani bakka waaqa ta'uun koo nafne ani dhuguma bakka waaqa akka waaqatti of ilaala. Sanarraa kan ka'e ergamaa waaqaa dhufee namitti hin dha'ee raammooftee duutee jedha. Dhaloonni ulfina waaqayyoo ulfina mataa isaaniitti fudhatan galman ga'an raammaanii du'u dhumni isaanii akkas. Nama si cinaatti garagalee ulfina waaqayyoo malu waaqaaf kenneedhaani. Irra deebi'aatti naa himaa ulfina waaqaa malu jedhaani. Waaqaaf kenni jedhaani. Nama bakkuma namaatti. Nama tokko waaqa caalaa nama sodaatu. Nama meeqas keessa waaqa caalaa nama kan sodaattan. Abaluu na argeera laata jettu. Waaqayyo akkasii argaa jiru quban qabdu. Namichatu yeroo baay'ee kana beektu. Mana waaqa deddeebi'aa hin tajaajilaa jedhama. Biiraa kana dhiisuu dide. Warri waa dhiisuu diddan dhiisaa. Waaqayyoon horiisisaa jirtu. Waaqayyo sinitti meera dheekkamsisaa yeroo sitti dubbate dhiisi nuun jedhu yeroo nu dheekkamu nu balleessu miti. Garuu gaafarra darbinu dheekkamsa dhumaa jal'oota wajjin nu balleessa. Waaqayyo akkuma jaalalaaf o'a qabeessa ta'e gara jabeessa waaqayyo. Gara jabeessa hin jedhe. Ijoollee qaba. Namni akka mana isaatti hin dhufne asii mucaa isa tokkoon narraa eegedhaani. Isa tokkoon immoo asiin eegedhaani. Inni immoo as taa'eetu waan fudhatu fudhata. Inni dhugaa jechuudha. Asiini yoo namni itti dhufe mucaatti hima. Asiinis mucaatti hima. Isaan booda mucaa tokko waaqayyo sammuu isaa bane. Abbaa jedhe. Asiini mucaa sagala sirraa eega. Asiini anatu sirraa eega. Isa asii garuu naman keenya eenyu sirraa eega jedhe. Saa sirraani. Dhageessani? Saa sirraa eenyu sirraa eega. Achumatti gatee ka'e. Akka waaqayyo na lolaa jira jedhe. Mucaa koo keessa natti dubbate. Namni keenya dhugaasaa walitti dubbanna waaqarra nama sodaanna. Nama sodaachuun kiyyootti nama galchaa jedha macaafni. Taayilaan waaqarra jaarsa waldaa sodaata. Amanaan waldaadha nabaa sodeet waaqarra warra waldaarra sodaata. Waaqayyo akka nuyi nama sodaannu nutti dubbate miti. Nama dhaga'uun garuu akka namaatti ulfina kennuun garuu barbaachisaadha. Garuu bara kana wanti waaqayyoon dheekkamsiisaa jiru namni baay'een otoo waaqayyoon beeku waaqayyo akka jal'ina jibbu otoo beeku waaqayyo akka dhugaa malee soba hin jaallanne otoo beeku didee waaqayyoon ulfeessuu didee dubbii waaqa ofirratti ulfeessuu didee ayyaana waaqa ofirratti ulfeessuu didee maqaa waaqa ofirratti ulfeessuu didee futtaasaa hiikkatee bade. Sanarraa kan ka'e dheekkamsi dachee keenya irratti baay'ate. Hin dhugin jennaan dhuge. Hin hatin jennaan hati. Lakkii isin hawwaaxa wannaan dide dhaloon. Erga ulfina naan laanne. Erga dubbii koon sodaanne dhe. Waaqayyo dhaloota adabaa jira. Boloota koo har'allee dhaloota waaqayyoof ulfina laatan nu haa taasisu waaqayyo. Daraa keessan too mana keessa jirtanii otoo qeesaa keessa jirru akka hin banne yeroo waaqayyo dheekkamuu akka dheekkamsa waaqayyo keessa noolle dheekkamsi waaqayyo akka nurratti hin bobaane waaqayyo Musee baatti dheekkamaa tureera gaafa isaan yaada isaa fudhachuu didan lakkiin ta'u hin barbaadu jechaa gaafa isaan turan dheekkamsi waaqayyo Musee irratti boba'e dheekkamsi Musee irratti boba'e Museen balleessin garuu guyyaa tokko inni dinnaan hin galtu jedhe hin galtu na dhaga'uu diddee hin galtu biyya aannaniif dammaasan hin galtu kalee dhaga'ee hin galtu dhee lallabee itti hin galtu dhee waaqayyo dhaloota waaqan nageenya irratti waan ni gara jabeessa Musee caala kan waaqayyotti dhiyaatee hin jiru Musee raajota jiran keessa kan akka Musee hin jiru Musee fuulaan fuulatti nama waaqa argedha fuulaan fuulatti nama akkasii sanaanuu hin galtu hin duutaa jedhee waaqayyo isaan kise boloota koo dheekkamee gaafa dide waaqayyo hin galtu siin jedha nu haa oolchu ameen jedhame meerka kee ol kaase yaa waaqayyo na oolchi jedhame
otoo natti dubbattuu jedhame jireenya bara baraa sana akkan hin dhabne jedha. Adaraana oolchi jedha. Nu haa oolchu Waaqayyo. Sadaffaa jallinni namaa kun maaliin waaqa tolfamaa waaqessu? Waaqa tolfamaa mana keenya jira. Amma namni baay'ee waaqa tolfamaa of harkaa qaba. Biyyesuusim jettu kiisii keessan keessa birriin jiru waaqa tolfamaa jedhama. Namni kan hojjete, namni kan tolche. Namni baay'ee waaqarra birriif jiraata. Birriin mana bita kaa. Birriin buddeen bita. Birriin uffata jijjiira. Namoota tokko tokko immoo birrii isaaniitiin waan mootummaa Waaqayyoo galan itti fakkaata. Maaliin mammaaksi tokko jira? Birri kaallee mangista samaay mangadaallee isa jedhan tokko beektu. Birriin jiraannan karaan mootummaa Waaqayyoo jira jedhanii mammaaku. Maaliif yoo birrii qabaatte nama karaa mootummaa Waaqaa sitti agarsiisu bitattee sitti agarsiisuu danda'a yaada jedhamurraa dhufe natti fakkaata. Garuu ganzab salaama isatif. Birriin nagaanuu kennuu hin danda'u. Birriin mootummaa Waaqanuu galchuu hin danda'u. Dhaloonni qabeenya sin harka jiru akka Waaqatti ilaaltan. Inni kun Waaqayyoon horiisisa. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Waaqa tolfamaa. Mee seera lakkoofsaa boqonnaa 25 lakkoofsa 1-5 ilaalla. Namni baafate yoo jiraate immoo naaf haa dubbisu. Seera lakkoofsaa boqonnaa 25. Warri Israa'el shimixiin buufatanii utuu jiranii isaan keessaa jara tokkotu dubartoota Mo'aab wajjin ejjuutti kaa'aniidha. Dubartoonni kunis jara kana gara aarsaa waaqolii tolfamoo isaaniitti waamanii jedha. Ila Israa'eloota keessaa isaanin nyaataniit waaqolii warra Mo'aabiif dhaqanii sagaduutti kaan Israa'eloota keessaa hin. Ishi warri Israa'el waaqa dhiisaniit waaqa Phe'oor jedhamutti waaqessuutti garagalte jarri. Ilaalaala yeroo sana dheekkamsi Waaqayyoo Israa'el irratti boba'e. Waaqayyo immoo Museedhaan dheekkamsi koonni sodaachisaan Israa'el irraa akka deebi'utti ila hangafoota jara kana warra mataa ta'an fuudhii ajjeese jedhe. Eewulaan jedha beektu Museedhaan jedha Waaqayyo. Maaliif jarri ejjuutti kaate waaqi Phe'oor waaqi warra Ba'aal ejja jaallata. Gaafa ejjitu waaqa tolfamaaf galii galchaa jirta. Amma dullittutti ajjeesteen gatini rarraasi du'aa isaaniidha. Kanarratti Museen abboota firdii warra Israa'eliin tokkoon keessan nama keessan inga eebbifame. Tokkoon keessan ofumaa keessanii warra waaqa Phe'oor jedhamu waaqessu ajjeesaa jedheen. Ilaalaa dheekkamsa Waaqayyoo boba'e. Waaqni bara Israa'elootaa ture irra jiramoo hin jiru joo. Namni gaafa qabeenyaa bulu waaqa tolfamaa irratti ta'eera qabeenya. Namni gaafa sagaagalu gaafa haatu gaafa waan biraa godhu waaqa biraaf hojjechaa akka jiru hin dagatinaa. Jarri kun Israa'eloonni shiximii buufatan Waaqayyo karaarra isaan buuseera. Otoo qulqullummaan qajeelummaan jiranii dubara warra Mo'aabitti goran. Dhiira isaaniitu dubartoota biraa fidee dhufe. Sanirraa kan ka'e Waaqayyo hamma garaan na gubateera. Na dhiisaniitu ejja isaanitti bu'anii na dhiisanii waaqa tolfamaa waaqessutti qabamanii jedhe Waaqayyo. Hin boba'eedha. Harka kee ol kaase. Dheekkamsi Waaqayyoo sirratti mul'atiin ameen. Maali ameen on jenne rakkoo qabda harka kee ol kaase. Yaa Waaqayyo namni as keessaa badu jiraati.
Firoota koo maaltu Waaqayyoon eeggamsiisaa jira bara kana? Namanni malee biyya lafaan ni himne. Wangeelli dhugaa nutti lallabame hin jaallannu. Hin amanne cubbuun ni himne. Hin amanne farsoo qariiboo sana ni himne. Amalli biyya lafaa nu keessaan dhumne. Hammayyuu otoo hin beekamin waaqa tolfamaaf hojjechaa kan jiru nama meeqa? Bisuuno. Kanaaf waaqa tolfamaa waaqessuun dheekkamsa fida. Mee seera keessa deebii 29:18 hanga 20 baasa. Keessa deebii 28:18 hanga 20. Digdami sagal kudha saddeet namni argate hin jiru. Duuba kanaan an gargaartani gaafa koo isin hin gargaarre tifuuf. Isin keessaa dhiirri yookiis dubartiin maatii yookiis gosi warri garaan isaanii irra Waaqayyo Gooftaa warri irra Waaqayyo Gooftaa keenya irraa garagaleedha. Dhaqanii waaqolii saba sanaaf akka dhaqxanii waaqolii ormaaf hin hojjenne of eeggadhaa jechaan jira Waaqayyo. Hundeen iddaadhaa akkasin keessatti hin argamne godhaa jedhee Waaqayyo. Namni akkasii kun namni dubbii abaarsa kanaa dhaga'ee garaasaa keessatti eebbatti hiikkate. Ilaal ijoollee, eekkamsa Waaqayyoo eebbatti ameen jedhee kan hiikkate jechaa jira. Ani nagaan qaban jedhin otuma ila boqu jabeessa qaba ta'ellee ani nagaan qaba ofiin hin jedhinii jedheetu isin wanta akkasii kun lafa jiidhaa irratti lafa gogaa irratti badiisa hin fide. Ijoollee yeroo Waaqayyo sinan abaara sinan balleessa jedhu namni mataa jabaatee itti deeme baay'ee ulfaataadha. Waaqa tolfamaa waaqessuun akka Waaqayyo nutti dheekkamu taasiseera. Biyya lafaarraa maaltu adda nu godhe amma nuyi Yesuusin waaqessuudhaaf. Ammoo amalaan hojiidhaan isaanuma taaneerra. Maaliif Waaqayyo dheekkamsa kana nurraan kaasuun ne boonya hin dhiifne. Sarfaffaa isa dhumaa isinitti himeen gaafa Waaqayyo dheekkame maaltu ta'a jedheen qabxii lama isinitti himee xumura. Waaqayyo maaltu isa dheekkamsiisa jallinenne jallinni suni waan Waaqayyo jibbu hundumaa hojjechuudha. Bakka kanumaan otoo fixxanii cubbuu hojjechuudha. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasee akkuma isinitti hima yeroo koo duukaa deemuudhaaf. Sabni Israa'el manaa ba'eera. Waaqayyo Museetti dheekkamee Museen biraa du'eera. Iyyaasuun bakka bu'e. Iyyaasuun bakka buunaan Iyyaasuun saba kana fuudhee manaa ba'ee oofaa jira. Oofaa jiru gosa Israa'el keessaa sanyii Aakaan jedhamu tokko jira. Sanyii cubbuu jaalatu. Sanyii cubbuu of keessaan baamu. Mi'a Waaqayyo gubaa balleessaa jedheen dhoksanii hatanii bobaa jala kaawwatanii deemu dukkaana isaanii keessa. Yesuus yaadinaan jedhu afaaniin Waaqayyo guddaadha jechaa deemu. Guyyaa tokko sababii isaan kana godhaniif Israa'el diina isaa dura dhaabachuu dadhabe. Sinna dhaggeeffadhaa. Israa'el lolaaf ba'ee diina isaa dura dhaabachuu dadhabe Israa'el. Sababii cubbuu godhaniif guyyaa sana utuu namoota baay'ee baqatanii nama 36 dhumeedha. Kutaa sana dhaqaa dubbisaa. Iyyaasuun lafa dha'ee boo'e. Maarree yaa Waaqayyo manaa nu baaftee nu salphiftee jedhe. Erga Israa'el diina isaatti dugda gatee maalan jedharee ganama amma galgalaatti fuula Waaqayyootti kufee boo'e. Garuu maal akka ta'e hin galleef. Namoonni tokko tokko rakkoon eenyu bira akka jiru otoo hin galiniif caljireeyyee boo'a akka Iyyaasu. Sanyii Aakaan keessa namni cubbuu hojjete wayii isaan gidduu jira lakka. Yeroo tokko tokko cubbuu hojjeteetu abbaa faati mucaan naannoon gatii kaffala. Mucaadha kan yakkee abbaa faana gatii kaffala.
Israa'el diina isaa dura dhaabachuu dadhabe. Sababii sanyii akaani. Waaqayyotti dheekkame. Maalan godha salphadhee. Erga akka kana ta'e maaluu ceesiftee. Yordaanos gamatti maaluu nambisii yaa Waaqayyo. Sambooda kayyammaas jedhe Waaqayyo. Maal boosa gara kootti. Singidduu jira. Haakaan kan jedhamu tokko. Waan gubachuu qabu. Waan hafuu qabu. Fuudhee of duukaa deemaa jira. Kanaaf amma dheekkamsi koo akka sinirraa deemu oo barbaadde. Sanyii kana gubeedhee Waaqayyo. Of gidduudhaa gubaa'e. Harka kee ol kaase. Wanta akka Waaqayyo sitti dheekkamu si taasisu. Waaqayyo ganama kanaa kaasee mana kee keessa, gaadaa kee keessa, waldaa kee keessa, biyya kee keessa ibidda dubbii isaan gubee gadaa baasu. Warri ameenyata sinii ta'e. Waaqayyo itti dheekkame. Cubbuu amma talii deemuu Waaqayyoon namatti dheekkamsiise. Baasi mana keetii cubbuu. Kiristoos kan jibbe kan itti farade cubbuudha. Iyesuus yoomuu cubbuu wajjin waliin galu. Seexana wajjin waliin galu. Nuus ilmaasaa waan taaneef diduu qabna. Cubbuu Waaqayyoon dheekkamsiisaa jira. Harrayyuu Waaqayyoo nama cubbuu hojjetu nan adaba jechaa jira. Nama cubbuu hojjetu beenyaan isaa du'a jedheera. Mee maaltu Waaqayyoon nama dheekkamsiisaa? Qalbii jijjiirrachuu dadhabuudha. Qalbii jijjiirrachuu dadhabuu. Dhaloonni otoo cubbuu godhu qalbiin jijjiirranne dheekkamsi Waaqaa irratti dhufa. Dingata badiisi wayii irratti dhufa. Dhalootaa qalbii haa jijjiirran. Gaafa Waaqayyo dheekkame maaltu ta'a? Tokko. Qabadhaa. Harka diina ofiitti dabarfamanii kennamu. Dheekkamsi jalqaba Waaqayyo namarratti dheekkamu kan inni fidu harka diina ofiitti kennamu. Waaqayyo warra ulfina saallaan Roomaa boqonnaa tokko lakkoofsa 24. Waaqayyo immoo kajeellaa isaan salphisutti dabarsee isaan kennee seexana caalaa mataa ofiitti kennamuutu baay'ee ulfaata. Bara kana namoonni baay'een mataa isaanii harka jiru. Kanaaf akka barbaadanitti jiraatu. Dhiirri dhiira fuudhee, dubartiin dubartiitti heerumtee, namni miseensa waldaa ta'e otoo jiru miseensa luminaantii ta'e waldaa keessa taa'a. Waaqayyo mataa keetta daraas hin kennin. Gaafa waan sitti dheekkamu se jalqabaa mataa keetti kennamtu. Gaafa mataa keetti kennamtu naman nageessu, dhala kee nageessu, hiriyaan nageessu, wangeelan nageessu, harka kee ol kaase. Abba, eenyutti akka dubbattu hin beeku, tokko anatti dubbatta, harka kee ol kaase. Siifan kadhadha, saba kana gidduudha, maqaa Yesuusiin namni mataa isaatti kenname yoo jiraate, hamma siin kadhadha, ulee dheekkamsa keerraa kaaftee mana keetti akka deebistu si kadhee. Nama kanas mataa isheetti laati. Nama kana mataa isaatti laati. Merga keeraas yaa Waaqayyo jedhaan aduu. Mataa kootti nan laatiin jedha. Seexanatti nan laatiin jedha. Eebbifama. Namoonni hin jenne isin hin ilaallatu. In kennamta gaa jaallattee hin kennamtu. Dabarsee kenneedha. Kanaaf hin gadhaan. Dhuguma isinitti. Dhaloonni salphina ulfinatti lakkaawwachaa jiru. Dhaloota salphinatti kenname. Dhaloota cubbuu hojjetee ka'ee homaan goone jedhu. Akka nama waa nyaatee ka'ee afaan xaragatee homaan argine jedhuu sana. Dhaloonni akkasii Waaqayyoon dheekkamsiisu. Kanaaf gaafa Waaqayyo namatti dheekkamu dabarsee nama kenna waan inni namarra lolu. Seexanatti si kenna, namatti si kenna, jal'oota si miidha. Harka kee ol kaase. Yoo lubbuu keef jette andama jedhiisi waan ni jira. Harka kee ol kaase. Fira keef jechaan jiru ofii ol qabadhu. Waaqayyo dabarsee diinotuma keetti shillaatin. Ila ameen jedhi. Waaqayyo dabarsee hamaa bara kanaatti shillaatin. Waaqayyo dabarsee du'atti shillaatin. Ni lammaffaan gaafa Waaqayyo dheekkame du'atu namatti dhufa. Du'a gosa sadiitu jira. Tokko du'a fooniiti. Du'a foonii ilmaas hojjete inni gaarii hojjetes hin du'a. Garuu du'a foonii keessa duuti baay'ee ulfaatan namatti dhaga'amu du'a gosa sadii. Du'a foonii keessa tokko umurii malee du'uudha.
otoo umuriin hin gahin, too fiigeen quufin, too baratee galman gahin, too naggadeen buufatin, otoo gaa'ila jaarrateetti hin eebbifamin, umurii malee du'uun nama baay'ee boochiseera. Nama baay'ees boochisaera. Bara keenya warra umuriin ga'e du'aa jira miti harka caala. Warra umuriin hin geenye abbaa faadha keetii ajajami bara dheeraa jiraatta jedhee seera keessatti tume. Ijoolleedhaaf erga akkasii dhaama macaafni. Dhaloonni hin ajajamne umurii malee du'a. Umurii malee du'uun du'a foonii keessa baay'ee namatti dhaga'ama. Nama baay'ee dhala keessa awwaaltanii galtan sinitti dhaga'ame. Mucaa waggaa 5 mucaa waggaa 20 awwaaltan. Baratee gaafa eebbifamee hojii naa qabatee nama qochiisettu mucaa kee makiinaan ajjeese. Laphee namaa gaddisiisa, laphee namaa cabsa duuta akkasi. Du'a foonii keessaa du'a umurii malee du'uun baay'ee namatti ulfaata. Lammaffaa du'a foonii keessaa duuti baay'ee namatti ulfaatu. Iddoon taanetti du'uudha. Lafa taanetti du'uudha. Lafa gatii hin qabnetti du'uudha. Lafa maqaa hin qabnetti du'uudha. Mee harka kee ol kaasi. Bakkeetti duutee goodatti baddee hawwaalchi kee dhabamee seenaan kee lafarraan badu dheekkamsa dhufuuf jiru jalaa Waaqayyo si haa dhoofatu. Bakkeen taanetti du'aan jiru namni keenya maaltu kana fide? Dheekkamsa. Waaqayyo toriyaa jira. Too Waaqa biraa ta'uu baatee seexana ta'e kadhannaan keenya qaata dhaabe. Warra jalduu seen biyyi biraa haatii fi jaarsiif jaartiin ba'e qoqeeyyee kadhataa jira. Tulluurra guyyaa meeqa bulaa jira? Holqa guyyaa meeqa bulaa jira? Hidduutti caalaa deeme amma. Boleettii koo waan hin taaneen du'uu si haa oolchu Yesus. Umurii malee du'u, bakka hin taanetti du'u, wanta hin taaneen du'uutu du'a foonii keessa baay'ee nama gaddisiisa. Namni sirriidha. Umuriin isaa gaafa ga'e waggaa 70-80 ta'e yoo du'e namayyuu hin gaddisiisu badaa. Nyaateeraa jedhu. Homtuutti namne sirbeera, fuudheera, dhalcheera, mana qaba. Maaltu saame galar umurii nama meeqa achaa jiraa jedhu. Garuu xaartee otoo siin darbii yoo duutu meerga kee ol kaasi. Waan akkasitti dubbatuuf du'a si oolchuuf obboleettii koo, boleessa koo du'a si oolchuuf ilaa siiban kadhadha. Du'a yeroo malee sitti dhufu, salphina iddoon taanetti sitti dhufu, maqaa Yesuusiin guyyaa kanaa kaasee sirraa hadhaama. Dalloota wajjin yeroo malee hin duutu, bakka hin taanetti hin duutu, wanta hin taaneen hin duutu. Meerga kee raasii yaa Waaqayyo na oolchi jedha. Umurii malee du'uu na oolchi jedha. Bakka hin taanetti du'uu na oolchi jedha. Warri na oolchettanii kadhata sin oolcha. Warri na gargaareetta sin gargaara. Waaqayyo nama nas gidduudha oolchuu jira naan jedha. Eekkamsa normatti fidu sirratti fidu jedha Yesuus. Galateeffadhu ergaa kana. Bakka barattee otoo galma keenya hin maaliif duuta? Nagaddee otoo nama harkaan qabin maaliif duuta? Maaliif duuta jedha macaafni keenya? Maaliif duutu yaa saba Waaqa? Dargaggeessa maa duuta? Maaf iddoon taanetti of ajjeefta? Raadii labaayyaa harka kee ol kaafadhu. Dheekkamsi nutti dhufe kun nurraa ka'u Yesuus. Waldaa keerraa ka'u. Haati ilmoo abaaruun ijoolle. Otoo hangafni taa'u quxisuun du'uun baay'ee ulfaata. Nama gaddisiisa. Du'atu ta'a bakka dheekkamsi Waaqayyo wanti sodaatamus addunyaa kanarratti du'a. Kan hin oollees du'a. Waan gaarii godhii du'i nuun jedha macaafni malee waan hamaa godhii du'i hin jedhu. Dhiphachuun erga noolle, duuti erga noolle, lafa gaariitti du'uu sii wayya. Wangeela otoo lallabduu du'uu sii wayya. Dhugaa otoo lallabduu du'uu sii wayya. Harka kee ol kaase. Duuti silaa nafu maqaa Yesuus hin lafa hin taanetti hin du'in. Hin haftuum duuti. Guyyaa qaba malee nafu. Saatii qaba malee nafu. Namni hundumtuu namnas keessa jiru bararraa kaawwameef sanarraa fixaa jira. Namnas keessaa waggaan itti dabalameef hin jiru. Waggaa 60 sii murteesse taana isarraa fixaa jirta. Isarraa xumuraa jirta. Harka kee ol kaasime. Ilaa nama baay'ee otoo isaan homaan godhin bakkeerraa wanti ta'e dhufee nama baay'ee lafarraa kaasa. Dhala keerraa
mana keerra, biyya keerra, waldaa keerra, maasaa keerra dheekkamsi Waaqayyoo haa deebi'u, haa deebi'u. Waaqayyo warra hameen jedheen haa deebisu. Hin boonsu dhaabatte dhugaan duutiin ooltu miti ijoollee biraa duutiin oolu. Kottu du'i mana isaatti, kottu du'i wangeelaaf, kottu du'i qulqullummaadhaan, kottu du'i. Erga duutiin oollee soba irratti hin du'in, hanna irratti hin du'in, dhugaa ukkaamsuu irratti hin du'in, ejja irratti hin du'in, waan mootummaa waan siin galchine irratti hin du'in. Badhaasallee hin qabdu ol baate. Biyya lafaa kana irratti namni waan gaarii wayiitiin lolee du'eeyyuu siidaan dhaabataaf goota keenya inni hin duune wareegame malee. Harka kee ol kaafadhume maal isaan beeku? Du'a ulfaataa mana keetti deemu Waaqayyo xaqallalee sirraa dabarsu. Oo harka kee ol kaasi. Waan sadan kana irratti asii kadha. Umurii malee hin duutu, waan hin taaneen hin duutu, iddoon taanetti hin duutu. Waaqayyo waan dhume sirra dabarsa, mana keerra dabarsa, dhala keerra dabarsa. Mee nama si cinaatti garagali bara quuftee gara gooftaa deemta malee jedhani. Waan hin taaneen hin duutu jedhani. Dhukkubni sin ajjeesu haizu, jechi namaa sin ajjeesu. Raabaa chaanaa makraa diyaabora. Reechala bagatola borra hadibaya sagalee tokkoon nagaa namoota suuqa godoo keessa kaawwadhutu jira laan jedha. Maali eenyu isaan jennaan warra natti of kennan, warra na sodaatan, warra na bulan, warra gadi naa jedhan harka koo keessattan isaan eega. Xiyyi gadhiibamu isaan hin argatu, ibiddi yoo boba'ee isaan hin gubu, galoo yoo dhufe fudhatee na deema. Namni baay'een ergaa dubbatee ka'ee eegaa kun hin ta'a jedha. Lakki maal akka ta'uuf galaa dhaabanne eegna. Biyya kanatti ibidda qabata Waaqayyo natti agarsiiseera jedhaniitu hin argitu ibiddiin qabata hin kadhatan. Ilaa waa tokko sitti hima. Gara siisaa qabatu gara naasaa qabatu warra kan isaa hin oolcha Yesus. Horraa baataan fudhadhu mee maatii kee fudhadhu warra Waaqa hin beekne sanaafuu fudhadhu. Wanti yeroo malee sitti dhufu sirraa goru, mana keerraa goru, waldaa keerraa goru, dhala keerraa goru. Maaliif Waaqa amante? Du'a tasaa ooluuf, badii tasaa ooluuf. Otoon quufin du'uun, toon miidhagin lafarraa darbuun baay'ee namatti dhaga'ama. Waaqayyo dheekkamsa isaa jala akkamitti oolu? Isa jalqabaa qalbii jijjiirrachuudhaan, lammaffaa dubbii isaa dhaga'uudhaan. Kottaa Waaqa dhaga'utti adeeminu. Koo qalbii kee jijjiirradhu. Quba namatti qabna malee ankoo maal fakkaata jechuu dhiifneerra. Anayyuu ta'a laata dheekkamsa Waaqayyotti kan fide jechuu dhiifneerra. Intinaadha inni. Of ilaaluu dhiifneerra. Macaafni qulqulluun akka of ilaallu nutti hima. Of ilaallee keenya. Firoota koo cubbuu fira godhattanii hammattanii irra hin taa'inaa. Mana keessanii gadi baasaa. Amma dandeessan irratti qabsaa. Siin tolu gaannamin si galche cubbuun. Cubbuu keetti dafi qalbii jijjiirradhu. Waaqa wajjin fixadhu. Namni baay'een nama fuulduratti wayyaa gaarii jijjiirratee bakkee isaatu murteessa waan ta'eef akka isaatti akka ishiitti qulqulluutti fakkaata. Namni baay'een namatti. Garuu gola keenya keessa baay'ee jira. Nu gidduudha namni ulfa baasee jira. Baay'ee dubbachuun namatti hin tolu. Eenyudha inni dandeessu? Hin beeku. Dheekkamsa Waaqayyoo kan fidaa jiran baay'eedha. Hin dhugin jennaan dhugu itti kan bobba'an. Dhiisi waliin dhawannaan waliin dhawutti kan bobba'an. Sababii eenyuun adabamaa jira jechaa jirra. Yoonaas ati Waaqayyoo ture. Dhaqi biyya Nanaweetti wangeela laalallabi jennaan dide. Naa dhageennan Waaqa dhaga'uu didee of dhaga'e. Gara mandara Tarshiishitti deeme. Waaqayyo jalaa baqatanii waan ba'anitti fakkaata. Waldaa kanaa baatee waldaa biraa seenta malee achis waan ni jira. Namni keenya asitti lollaan waldaa biraa keessa seenee dhokata mataa. Mataa achitti dhoffata. Maal goota achi yoo Waaqni jira? Namni tokko naggaadeen tokko jaldutti qulqulluudha. Giinci ol darbinaan garuu han biraadha.
hin dhugan sagaagala. Maal gootaachoo waaqni jira. Gaafa gara biyyaatti deebi'e namni baay'een safaratti qulqulluudha. Gaafa waldaa dhufu qulqulluudha. Namni baay'een garuu gaafa fagaatee deemu immoo waan biraarra jira. Yoonaas Waaqayyoon dhaga'uu didee gara bidiruu warra Tarshees keessa dhaqee rafe. Badii godhee dhaqee rafaaf. Mee nama si jiraatti gara galiitii yakka gootee rafin jedhaani. Ka'ii qalbii jijjiirra dhodhaani mee. Rakkoon keenya bara kana jiru maali beektu? Cubbuu godhanii dhoksu. Otoo himatteen fayyita. Otoo himatteen guddatta dhugaa. Namni cubbuu isaa himatu hin siiqa'edha. Fixaan jira keessa sirrooba waan ta'eef na dhaggeeffadhaa. Yoonaas raajiidha siniin jedheera. Hin lallabu dhaqee maal ennaan yoo Waaqayyo sin fixaa jedheetti lallabe ati gara laameessa jarri daftee qalbii jijjiirratti kanaa mala kophaat dhafaa raajii kootu ta'uu didee kanaa mala jinna gudaan qabu nama biraa argadoo dhaabaduu isaati. Nama si jinaatti naa garagali bakki itti Waaqa jalaa ba'an hin jiru naa jedhaane. Jaldu obaate Ameerikaas jira, Dubaayis jira, Finfinnee hin jiru Waaqayyo hin jiru. Hoga buuta caakka ofichoo keessas jira. Nama dhokattu malee Waaqa hin dhokattani. Yoonaas Waaqa jalaa dhokachuu isaati. Irra fammoo isaa Waaqayyo bubbee kaase gurbaa galaana irratti. Sababii namittii tokkittiidhaafi bubbee kaase jedha. Biyyi muluun hirraafame waan ta'e hin beeknetti itti ta'e baqa. Qilleensi itti ka'e, galaanni itti ka'e, namni hunduu dhumuudhaa ka'e. Maaloo ijoollee fala dhabneedhan. Maal ennaan nu keessa eenyu cubbuu hojjete maaloo jedhan. Kottaa carraa buufanna silaa nama isaa of himuu didee mee mukarra buufna ennaan muka darbannaan Yoonaas irra bu'e. Irra fasaa immoo yakka godhee biyyi raafamaa jira. Namicha lana eessaa deemtannaan ani sanyiin koo Ibroota keessa Waaqa mootii Waaqaan lafaa waaqeffadha. Ani raajiidha. Mataa Waaqa raajiin qaba. Waaqa jalaa badeen deemaa jira jedhee. Dhugaa jiru mee nama si cinaatti garagali dhugaa jiru himii mootaa jedhaani. Namni sun tasgabbaa'u qaba waan ta'eef bakka maasi goona reedduu nutti cimeedhaniif harka koos miila koos hidhaa gannagataa bakka falli biraan jiru. Yaa Waaqayyo satu jedhe dhiiga isaanurraa hin barbaadini kinoo ganneedhaniin bidiruurraa fuudhanii garbatti gadi sagatan raajiidha. Gaafa sana harki Waaqayyoon deebi'e bubbeen hin dhiise. Yoo Waaqayyoon diddee deemtu nama miti qilleessa si lola. Nama si cinaatti nama itti naa'e. Ati Waaqa dhaga'u yoo diddee jedhaani gufuu karaarratu si dha'a jedhaani. Ati Waaqa dhaga'u dinnaan muki mana keetis hin tolu ka'een si dha'a. Nagaadha miti. Gaafa ati Waaqa dhaga'u didde karaatti deegne goondaa sitti erga. Ati karaa biraa hedda naman ajjeesaa laata lakki. Bubbeetti kaase harka kee ol kaase. Bubbee dadhabbii keenyaan nutti ka'e kun akka biyyaatti akka waldaatti akka dhuunfaatti harka kee ol kaase. Maqaa Yesuusin nurraa gabaa jedhu abbaa. Firoota koo kottaa sababa dheekkamsaan taana sababa fayyinaa taana akka Nohifaa warra dhaloonni karaa isaanii oolu taana. Waaqayyo qurxummii abboomame immoo namitti dhugaa himte waan ta'eef qurxummii keessa guyyaa 3 turse Waaqayyo. Qurxummii san keessa turanii ba'uun hin danda'amu. Dinqii godhe waan achi keessa taa'ee qalbii jijjiirrate. Anuma balleesse mana kee argaa laata iddoo aarsaatti deebi'aa laata maaloo Nanawweetti dhaqee wangeela lallaba asumaa na baasi jedhe. Galaanni irra dambali'eera Yoonaas. Qalbii jijjiirrannaan waan achi keessaa isa baase. Fira koo kottu qalbii jijjiirradhu. Waan ittiin hamatamaa jirtu keessaa waan dhibutee si baasa. Merga kee ol kaase. Akkasnaan jedha Waaqayyo. Namoota 78 jireenya isaanii hin malle keessa warra jirantu jira. Miila isaanii butee baasanaan jedha Waaqayyo. Harka kee ol kaafadhu. Raafaa diiyaaboorra otoo jirtu otoo mul'attu akka shaamaa dhabamaan deemtu Waaqayyo salphina dhufuuf jiru siin moolchaa jedheera. Warri ameenyatti waan miila kee baaseera. Mee ameenyani sii ta'eera. Qalbii fakkaata gaafa lallabamu gaafa dubbatamu
qaldiitti qaba dhaloonni qalladan jiru gaafa wangeelli lallabamu. Anaaf jetti mucaasuun jedhu. Anaaf jedha eenyu fan jedha silaa. Waaqayyoo namaaf lallabe. Seexanaaf hin lallabne. Galaanaaf hin lallabne. Tulluuf hin lallabne Waaqayyoo namaaf lallabe. Sinumattan lallabaa jira. Toosina sin jirtanii ta'e teessootti hin lallabu'an. Nan deema bakka namni jiru. Firoota koo bubbee nutti ka'e kana kan gabgochuu danda'u numa. Koottaa hin kadhannaa, koottaa qalbii jijjiirrannaa, koottaa gadi of deebisnee Waaqayyotti dhiyaannaa nan yakkii jenna. Waaqayyoof fina kennuudhaan dheekkamsi Waaqayyo nurraa deebi'a. Isa dhaga'uudhaan nurraa deebi'a. Inni guddaan karaa irraa deemaa nuun jedhe sanarra duuka buutu dhugaa ta'uudhaan nurraa deebi'a. Dheekkamaa jira Waaqayyo addunyaatti. Gamoo nama argaa jirtan badaa jira. Dhageessanii qabeenyi nuyi fudhannee mootummaa Waaqa gallu hin jiru. Walii keenya yoo ta'een ala. Dhageessanii ayyee hamma namni hunduu yaaddoo keessa jira argitan. Addunyaan keenya biyyi keenya Itoophiyaa yaaddoo keessa jirti. Kirkira lafaatu ga'e jechaa jiru. Waaqayyo dubbate addunyaan waraana banteetti. Waraana irra jira. Maaliif nama jal'aa keessa ba'aa taatee yeroo malee of macaafni qulqulluun maaliif yeroo malee duuta'edha. Taayaannu dubbii kanatti taayaannu. Tomma warras keessa jiru kunarraa dhumu jedhamee umurii malee dhumni. Guyyaa keenya malee. Otoo jalloonni ta'anii akka duutaati. Merga kee ol kaasi. Yaa abbaa sin kadhadha. Dhaloonni as keessa jiran jalloota keessa hin badinati. Yeroo ulee kee fudhattee biyya lafaatti hin garaftu. Yeroo ittiin dudda jallootaa rukuttu. Yeroo ati galaana abboomtu, yeroo ati tulluu abboomtu, yeroo ati qilleensa kaaftu. Yeroo ati hongee fiddu, yeroo ati bokkaa buustu. Yaa Waaqayyo dhaloonni kan kee isaan keessa akka hin banne maqaa Yesuusin harka qabii nuush. Inni nooyi oolchite nuush. Meechi ol jedhi dhaabadhu yaa Waaqayyo na oolcheedha. Jadi yaa Waaqayyo na oolchi. Haa kadhannu harka keenya bal'ifannee gara gooftaatti mee. Haa kadhannu filoottan. Kadhadhaa warri dubbiin kun gadi siin seene. Egaa kiniiniin na fayyisadhan hin liqimsu. Qorichi kan fudhatamuuf waan mi'aawuuf miti. Na fayyaa